warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarkamu kabjamtoota vidaawwattoota hordoftoota chaanala kiyya isin jechaatuma Oroon chaanala kiyya faraatatan subscribe like share godhummati keeta isin jecha Ramadan Karim Mubarak isin jechaatuma arra barumsa baay'ee bareedaa ta'e tokko isin qabdee dhufee jira. Barumsa kunis application afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoo deebisuuf afaanuma feenee gara afaan Oromoo deebisuuf application feenee jechuu afaanuma feenee amma gara application yaanechuu application Play Store jala buufachuu dandeessan feetan immoo description jala isiniif hin kaaya amma fakkeenyaaf itti barreessin jechuu translation translation jettan itti barreessitan jechuu translation kana eegatti barreessin jechuu bifa kanaan nuuf fide jechuu haala asirra gartan kana al tokkoof xuun jechuu bareedaa isaati application kun gubbaarra dhufe kana malee kan hin buufatin gosa hedduutu jira jechuu application kana bifa isin gartan amma waan hin buufadhee jiruuf open godhe jechuu barumsa kanaan gadhuma kiyya lala amma eega isa seentan jechuu gama settingiitti isin of settingii san on gochuu qabdan jechuu on kalammadaallee on gochuu qabdan waan isin irraa eegamu afaan Oromoo irratti deeffatan jechuu iddoo kana duraan afaan Afrikaaniyaaris kanarra jira gaba afaan Oromoo sarchitti gootu jechuu afaan Oromoo itti barreessite Oromoo tuute jechuu amma afaanuma keenya akka itti unnoo bifa kanaan na baase jechuu bifa meesin itti isinitti agarsiisu kanaan unnoo bifa isinitti mul'atu kanaan na baase jechuu fuudheetiin amma galaaruma kanarra qabu kuusaa faayaa jira asirratti imo kanarra jedheera laayit irraa salphaa afaanuma feenee waqa gama afaan Oromootti ni kudunda Ingiliffaa gosa hunda irra kaattan jechuu hundi yoo ta'es Arabanyaa yoo ta'es waan dhaggeeffataniif galatooma hanga barumsa kiyya kabiraatti walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waan kana in irraanfatina jechuu ammas waan kana hunnu kan in irraanfadhe isinitti muke al tokkoof ixuune jechuu isuma kana al tokkoof eega xuune foto kaasnee amma fakkeenyaaf taappellaa gosa adda addaa karaa makiinaa irratti foto kaasuuf nu gargaara jechuu foto xuine kaasnee gara gama afaan Oromoo nu hiikuu danda'a warroonni chaanala kiyya faraatatan subscribe